alaa fi keessaa Oromoon tokko hundinuu kan dhiiraa dhalaa. Garummaa naa beeku afaan haa wallaalu. Garummaa naa beeku afaan haa wallaalu. Naafis numa duuba guyyaan guyyaa caalu. Kan jee artistii keenya Umaree Alii kabajamaa fi jaalatamaa guyyaa saftii oollee galgala aladaa halkanirraa zaafuritti mana ibsa abbaa jaalalaatti gargaarsa guurramaa. Guyyaan na boonsisan, guyyaan ol na qabdan, guyyaan na shumtan, guyyaa kana waan ta'eef tokkolleen keessan akka narraa namneen isinin jaa. Tokkoon keessan akka nurraa nafnee guyyaa saftii isin afeerree jirra. Viidiyoo kana koppiliingi sheer godhuudhaan namoota hunda biraan gahaadha. Artiist Umaree Alii jechuun hangaftoota artiistootaati isaaniif warri bakka guddaa qabdan. Viidiyoo kana koppiliingi sheer godhuudhaan nama hunda biraan gaha.